Baay'een keessan utuma beektanii, utuma agartanii, utuma isinitti himamuu callistanii dunuunfattanii gara riiyuusdii konteentiitti deemaa jirtu. Riiyuusdii kontentiin maalidha kan jedhu kana dura viidiyoo babbareedaa isin hojjechaa ture. Riiyuusdii kontentiin egaa viidiyoo keenya keessatti rakkoo akkamii maal ilaalee adabbii kana nutti fide kan jedhu kan duras ilaallee turre har'as xiqqoo mataa isiniifan tuttuqa. Haa ta'uutii gara guyyaa jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa kan dhuftan Naardoos tuubiin sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Chaanaalii kanarra barnoota babbareedaa ni argattu jedhee yaada. Chaanaaliin keenya barnoota akka yuutuubii, barnoota viidiyoo editingii akkasumas noormaalii appilikeeshinoota haaraa tokkos asirratti kan yeroo barsiifamu ta'a jechuudha. Isa kanaaf asirraa argachuu dandeessu. Gara pileeylistii keessa seentanii gaafa ilaaltanii barnoota adda addaa kan jedhu yookaas barnoota appilikeeshinii adda addaa kan jedhu kana keessa yoo seentanii ilaaltan wantoota appilikeeshinii haaraa viidiyoo editingii kan ittiin hojjennu, wantoota akkaataa itti feesbuukii sirreeffannu, akkaataa itti chaanaalii keenya irratti appilikeeshinoota adda addaa hidhannu, kan biraan baakgiraawundii viidiyoo keenyaa wantoota barbaachisoo ta'an appilikeeshinoota as jalaa argattu jechuudha. Namoonni gaaffii tokko na gaafattanii as jalaa argachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan immoo yuutuubii. Yuutuubiis namoonni akkaataa kamiitiin yuutuubii keenya sirreeffannaa maal kan jettan immoo asuma filannoo kan jedhu kana jalas yoo seentan dhimmoota yuutuubii wajjin wal qabatan tokko as jala isiniif kaa'een jira jechuudha. Inna isa kanaaf bifa kanaatiin ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan biraan guyyaa har'aa kana barnootaan isin itti agarsiisuu barbaadu tokko dhimma laayiv istiriimiiti. Liiviin namoonni baay'een chaanaalii keessan irratti galaa jirtan liivii eeyyamamaa moo eeyyamamaa miti kan jedhu waliin ilaalla. Namoonni tokko galgala sa'aatii 2tti liivii isa bantan sa'aatii 24 fa'aa irra turtanii yoo baay'atan sa'aatii 18 fa'aa liivii irra turtanii irraa baatu jechuudha. Egaa liiviin kun faayidaa fi miidhaa maalii qaba kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaa namni tokko liivii gaafa seenu noormaalii waliin dubbii godhee namootaa wajjin haa ta'u ofiisaaf isa ta'u ergaa isaa dabarfatee chaanaal isaa keessaa kallattiidhaan yoo ba'e filatamaadha. Haa ta'uutii baay'een keessan gochaa kan jirtan garuu isa kanaan faallaa kan ta'edha. Pileestoorii keessa appilikeeshinoota baay'eetu jiru. Isaan sana buusuudhaan iskiriin rikoordii ni bantu. Isa booda tiiktookii keessaa viidiyoo gabaabaa tokkoon fiddu. Yoo xiqqaate sa'aatii 20 sa'aatii 18 liivii irra teessu sagaleen cuftu. Inni kun miidhaa akkamii qaba kan jedhu dubbachuu barbaada. Jalqaba miidhaa isaa erga dubbadhee booda faayidaa isaa immoo dubbadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf miidhaa inni qabu keessaa tokko yuutuubiin viidiyoo namaa kan nu fayyamu yoo baay'ate aga daqiiqaa tokkotti yoo ediit goonee itti fayyadamne yuutuubiin sanu yoo viidiyoo kan biraatti mannee fayyadamne jechuudha. Garuu viidiyoo kan namaa callisnee asirratti fayyadamuun dhorkaadha. Inni kan biraan viidiyoo makaleessaa asirratti liivii itti fayyadamne yookaas suura itti fayyadamne kana har'as irra deebinee fayyadamu yuutuubiin nuuf hin hayyamu jechuudha. Viidiyoon tokko yuutuubii irratti yeroo tokko qofa fe'amuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa yuutuubii kootii Naardoosiidha. Naardoos kanarratti viidiyoon maxxansee jiru tokko fakkeenya isin fudhadhee isinitti agarsiisa. Viidiyoon kun faarfannaa wayiiti. Ammas viidiyoo kana yuutuubii kanarraa buusee irra deebi'ee yoon fe'e yuutuubiin naaf hin hayyamu jechuudha. Sababiin isaa dogoggoroota akkasiitu yuutuubii namoota baay'ee irra jira jechuudha. Liivii al tokko erga seentanii borummoo viidiyoo biraatiin yookaas suura biraatiin seenuu qabdu. Gaafa suuraan seentan garuu callistanii suura irratti bantanii yoo dhiistan ammas kan qabu jechuudha. Sagalee keessan dubbachuu qabdu yookaan muuziqaa koppiraayitii irraa firii ta'e tokko irratti banuu qabdu jechuudha. Kanaaf maal isin godhaa? Deemee dhufee adabbii riiyuusdii kontentii isin adabaa jechuudha. Riiyuusdii kontentiin
sababa kanaaf namoota baay'ee adabaa jira sa'aatii kanatti. Inni kun irra guddeessatti namoonni baay'een ol ilaaltanii liivii seenaa jirtu. Liivii seentan kana immoo sagalee irratti hin dubbattanii, waan tokko naasoftanii akkasumatti bantanii hojii keessan hojjettu. Inni kun immoo gara adabbii riilsii koonteentiitti isin geessaa jechuudha. Kanaaf qooda kanaa maal gochuu qabdu? Appilikeeshinii buufattanii iskiriinii liivii dabarfachuu barbaaddan yoo ta'e, of dura keessanii haga tokko haasaa yookiis muuziqaa koppiraatii irraa firii ta'e yuutuubii keessarraa bilbila tokkorraa koppiraatii irraa firii muuziqaa ta'e bantanii yoo bira keessan illee haga tokko filatamaa ta'a. Isayyuu koppiraatii irraa firii kan ta'e jechuudha. Kanaaf akkasiin gootan taanaan adabbii riilsii konteentiin isin adabuu malaa jechuudha. Keessattuu tiiktookii irraa viidiyoo fiddanii akkasumatti asirratti irra deddeebistanii kan sa'aatii dheeraadhaaf asirratti feetan adabbiin kun na biraa hafa jettanii yaadinaa jechuudha. Dirqama yoo ammas inni isallee guyyaa biraa isin adabaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee chaanaalii na bira dhufan keessa chaanaaliin viidiyoon gaafa babbadu sa'aatiin hin qannasa. Sababa sanaaf gaafa ergamu riilsii koonteentiidhaan viidiyoo yoo xiqqaatan kan namoota 4 ol adabbiin kun itti dhufee na bira jira jechuudha. Kanaaf chaanaalii keessan akka riilsii konteentii isiitti hin dhufneef liivii galuu barbaaddu yoo ta'e sa'aatii barbaachisaa ta'etti seenaatii waan barbaaddan haasa'a muuziqaatti banaatii viidiyoo qulqulluu ta'e qofaa irratti hojjedhaa jechuudha. Akkasiin ta'u taanaan adabbiin isin adabuunsaa dirqama ta'a. Amma yoo isin adabuu dhiisellee turee isin adabaa jechuudha. Yoom gaafa waama xiqqoo rakkattanii adiseensi keessan keessa waa sirreessuu barbaaddan irra deebi'ee ilaalaa jechuudha. Irra deebi'ee gaafa ilaalu immoo chaanaalii keessan keessatti rakkoo gaafa argu ammallee isin adabuunsaa dirqama ta'a jechuudha. Isa kanaaf faayidaan isaa immoo maali yoo jettan fakkeenyaaf namoonni baay'een gaafa liivii irra sa'aatii dheeraa turtan sabiskiraaybii ittiin sassaabachuudhaa fi viyuu baay'ee ittiin argachuudhaaf isin fayyada. Egaa barbaachisummaan isaa gaariidha yoo jettan viidiyoo keessan erga sabiskiraayibii ittiin funaannattanii booda sa'aatii 24 utuu hin guutin viidiyoo sana balleessuun isinirra jiraata jechuudha. Utuu chaanaaliin sun koppiraatii yookaas riilsii konteentiin ittiin dhufin dura sa'aatii 24 utuu hin guutin viidiyoo sana of jalaa haquu liivii kan ittiin seentan sana of jalaa balleessuun gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf viidiyoo haala kanaatiin liivii namoonni seenaa jirtan liivii seenuun gaariidha. Appilikeeshinii fayyadamtanii liivii seenuun keessanis filatamaadha. Gaariidhas. Garuu saayilentii maqabannee calleefnee suura gadhiifnee akka teenyuuf utuu hin taane waan barbaachisaa ta'e achirratti akka haasofnuudhaaf jechuudha. Haala kan mijeessee appilikeeshiniin kan nuuf hojjetu jechuudha. Isa kanaaf noormaalii callistanii taa'uun gaarummaa hin qabu. Viidiyoon keessan rakkoo uumaa jechuudha. Kanaaf gaafa chaanaalii keessan liivii seentan yoo xiqqaate muuziqaa koppiraatii irraa firii ta'etti banaa. Yoo kana ta'uudhaa baate immoo ofii keessaniif haasaa. Yoo isin mijachuu dhiise immoo istiriibyaardii fayyadama. Istiriibyaardii irra muuziqaan jira waan ta'eef muuziqaa achitti bantanii illee dhiisuu dandeessu haga tokko filatamaadha waan ta'eef sun. Innis kanaadha. Faayidaan isaa egaa sabiskiraayibii ittiin funaannachuu qofaadha akka yaadutti. Noormaalii maallaqa illee isin argamsiisuu danda'a. Garuu riilsii konteentiidhaan otoo hin turre isin adaba dirqama isin adabaa jechuudha. Amma viidiyoon sun haqamutti isin sirreessuu dhiisuu danda'u mala waan ta'eef. Inni bifa kanaan liivii keessan gaafa seentan haala kanaan sirreessaa. Namoonni baay'een olirraa ilaaltanii liivii irraan buutanii namni dubbatu hin jiru. Namni dhufee nagaa yoo isin gaafate ittiin deebistanii sababiin isaa bantanii madhiistuu waan ta'eef jechuudha. Kun immoo deemee chaanaalii keessa isin jalaa balleessa waan ta'eef warri haaraanis warri kaa dura maallaqa argachaa turtes liivii gaafa seentan of eeggannoo guddaa akka gootan barnoota irraa keessatti isiniif qoodu barbaade. Kanaaf viidiyoo kana sheer godhaa ijoollee biraan naaf ga'a. Liivii seenuu dandeessu garuu dubbadhaa haasa'aa haala mijeessaatii ol affeeraa irratti illee haasa'aa malee callistanii iskiriinii bantanii dhiistanii jennaan adabbii riilsii kontentiidhaan isin adaba bakka. Gabaabaa dubbii tiiktookii irraa viidiyoo fiddanii iskiriinii irraa bantanii dhiistu taanaan riilsii kontentiidhaan adabamtu jechuudha. Adabbiin kun immoo guyyaa 30 keessatti
irra deebitee ilaallattaa jedha. Ammas dogoggorri keessatti argamnaan baatii 3 achi isin jalaa buta. Kanuma kana keessa chaanaalii isin jibbisiisuu danda'a waan ta'eef ishee kanarraa akka of eeggattaniifanii barnoota gabaabduu kana qabadhee isiniif dhufee har'a. Fuulduratti maal akka isin hojjedhu yoo barbaaddan chaanaalii koomentii irratti naaf barreessaa. Barnoota irraaf qabadhee isiniif dhufee amma kanaadha. Nagaan.